hawaasa jedhee jechuun walaa dhufu asitti deebi'uu bitti sagantaa keenya tajaajila walisa magaalaa keenyatti akka magaalaa shagaritti qabannee qabate sagantaa bu'uura buusuun asitti qabanne sagantaa kanaan wal qabate iddoo furmaata daa'imman hawaasaati inisheetivii mootummaan keenya qabatee jiruu fi akka waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii sadarkaa biiroo hamma sadarkaa kutaa magaalaatti kan qabamu egeree biyya kanaa kana kunuunsu egeree biyya kanaa kana iddoo guddaa kennuu fi bor warra biyya kana dhaalanidha waan ta'eef inisheetivii mootummaan keenya qabate keessaa tokko iddoo tursiisa daa'imman hawaasaa kan hojjetaa mootummaatis hin jira. Kanaaf sagantaa hojii keenya tajaajila lammummaa baniisa kanaan wal qabate dhaabbanni dhiiboo akka kutaa magaalaa keenyatti waggaa 9 magaalaa kanarratti hojjechaa turee jira. Daa'immanii fi dubartoota deeggaraa turee jira. Hawaasa kutaa magaalaa kana keessa jiraatu yeroo adda addaa dubartoonni daa'imman isaanii bakka keewwatanii deemanii hojjetanii jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuu danda'anu sababa daa'imman isaanii bakka godhatan qabanii bahanii hojjechuu fi jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuu dandeenyeen rakkachaa turree jirra jechuudha. Dhaabbata kanaafis gaafii yeroo adda addaa gaafachaa turreerraa booddee kabajamoonni bulchaan kutaa magaalaa keenyaatii fi dhaabbatichi kaasuu danda'a. Akka karoorattis nu kennamee jira. Kanaaf carraa kanatti fayyadamnee dhaabbata kanaaf gaafii yeroo adda addaa gaafannee iddoo nu kennaati. Iddoo furmaata daa'imman hawaasaa kana gaafii uummata kanaa kan hin deebisnedhani. Mootummaanis akka mootummaatti xiyyeeffannoo guddaan kan kennee egeree biyya kanaa irratti inisheetivii iddoo furmaata daa'imman hawaasa kan harka qalleeyyii ta'anidha waan ta'eef kun nuuf carraa guddaadha akka kutaa magaalaatti. Kanaaf dhaabbanni kun lafa kaaree 3,000 kan iddoo kanatti kan kenname dhaqaan bu'uuraa kun kan irra taa'u. Hojiin kun gaafa hojjetamu diizaayinii isaa akkuma argitan booddeellaatti hojiileewwan guddoo qabatee jira. Tokkoffaan iddoo furmaata daa'immanii deeggaridha. Kan biraa daa'imman keejii akka baratan as keessatti barsiisa. Asumatti tursiifatu hawaasni dubartoonni karaa biraatiin asumatti baratu. Inni kanan biraa immoo waan inni qabatee jiru galma guddaa qaba. Galma sana keessatti immoo daa'imman dubartoota achi kaawwatan sanaaf leenjiin kennaaf. Maaliif daa'imman isaanii achiin godhatanii bahanii akka isaan hojjetan jiruuf jireenya isaanii akka fooyyeffataniif qindoomina waajjira keenyaatii fi waajjira carraa hojii uumuu wajjiniin leenjii kennanii dubartoota kana baasanii daa'imman isaanii achi godhatanii hojii akka isaan uummatan galma guddaa hin qaba. Laayibirarii mataasaa danda'e hin qaba. Kan biraatiin kan keessatti baratan hin qaba. Hojiileewwan gurguddoo kana qabatee dhaabbanni kun diizaayinii kana fakkaate kutaa magaalaa irratti daa'immanii fi dubartoonni keenya akka tajaajilamaniif kan hojjechuudhaaf deemaara. Kanaaf keessummoonni keenya baga nagayaan dhuftan anaa dhufu jechaa kabajamoo bulchaan keenya waan dhaabbaticha akka jiran garanattan isaaniif baay'ee wanni kun seentariin kun yaa inisheetivii mootummaati. Wanni adda godhus akka amma sila masarat kaas paakeejii baay'ee of keessaa qaba. Kan kallattiidhaanis karaa dhagaa bu'uuraatti dhufnee fi baajata hin qabu. Abbaan qabeenyummaa isaas waajjira dhimma dubartiif daa'immanii kutaa magaalaatiin ta'aa jechuudha. Institushiniin kun institushinii mootummaati. Jarri risoorsii kana asirratti investi godhanii uummataaf tajaajila akka ta'e ta'aa jechuudha. Isaan deeggarsa gochuu malee galiin dhuunfaa isaan asitti godhatan tokko hin jiraatu jechuudha. Kanaaf paakeejiin isaas guddaadha. Moodela fakkeenyummaa qaba. Kana jarri yoo nu hojjetan hawaasa asitti tajaajila. Asirraa immoo iskeelaaf gochaa zooniiwwan kaanitti babal'isuudhaaf deemaa jirra. ኦሮምኛ ሰማም እንግዲህ ያልነው ግን ይገባሻል ዳላንቺ ፕሮጀክት ነው ስናወራ የነበረው። ስለዚህ እዚህ ፕሮጀክት አላማ ምን እንደሆነና እንዴት ለመስራት እንዳሰባችሁ እሱን ትገልጻለሽ። እዚህ የተገኙት የከተማው ከንቲባችን ክቡር ከንቲባ ዶክተር ተሾመ ቱኛ፣ ከክልል ደግሞ አዲ ሮዛ፣ አቶ ሞገስ፣ እነዚህ የምታያቸው የክልል ባለስልጣኖች ናቸው። እሳቸው አቶ ለማይ ይባላሉ። የሸገር ከተማ ብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። ስለዚህ ያንቺኑ ስራ ለማገዝና የድርሻቸውን ለማወጣት የሚችሉ ሰዎች ናቸው እዚህ ያሉት። ስለዚህ በአንቺ በኩል ያለውን ነገር ግለጭላቸውና ጥያቄ ካለ ሞር ደግሞ ስትገልጪ እነዛን ነገር ፕሬዘንት እያደረግሽ ቢሆን ጥሩ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ከክልልም ከሸገር ከተማ የመጣችሁ ከቦርድም እንዲሁም የጊዜ ኦፍ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች
እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እኔ ኢየሩሳሌም እባላለሁ። የጊቭ ሆፕ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ነኝ። ጊቭ ሆፕ ኢትዮጵያ ልጆች ይደጉ ህልማቸውን ይኑሩ በሚል መርህ ላለፉት 13 ዓመታት ሲሰራ የቆየ ድርጅት ነው። በዚህ በጣፉና በለገዳዲ ደግሞ ላለፉት 9 ዓመታት ልጆቻቸውን ብቻቸውን የሚያሳድጉ እናቶችን ልጆቻቸውን HIV ላይ ብዙ ስራ ሰርተናልና ጥሩ ስም ያለው ድርጅት ነው እዚህ ጣፉ ላይ እና አሁን ደግሞ በስራችንም እንደምናየው ከሴቶችና ህጻናትን በቀረበልን ጥያቄ መሰረት ብዙ የምናስተውላቸው ነገሮች አሉና አንደኛው ምንድነው እነዚህ የምንረዳቸው ብቻቸውን ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ እናቶች ልጆቻቸውን አቆይተው የሚያስቀምጡበት ቦታ ስለሌላቸው ስራ ለመስራት ይቸገራሉ እና ሁሉ ጊዜ ጥገኝነት ላይ ነው የሚኖሩትና እኛም እያሰብንበት ከክፍለ ከተማው ሴቶችና ህጻናትም ጥያቄን በቀረበልን መሰረት ልጆቻቸውን አስቀምጠው ሄደው ስራቸውን የሚሰሩበትን ዴይኬር እንዲሁም ዴይኬርን ብቻ ሳይሆን በውስጡ ኬጂም እስከ አንደኛ ክፍል ያለ ፕሪስኩል የሚያካትት መልቲ ፐርፐስ ሆል እናቶችን ወጣቶችን የምናሰለጥንበት እና ራሳቸውን እንዲያበቁ የምናደርግበትን አንድ ሚቲንግ ሆል የያዘ እንደገና እነዚህ ልጆች የምናገለግላቸው ልጆች ደግሞ ብዙ ፕሪቪሌጅድ አይደሉም። የመጫወቻ ቦታ ሌሎች አቅም እንዳላቸው ሴቶች እና ወላጆች አይደሉም ልጆቹና እዚህ የሚቦርቁበት የሚጫወቱበትን ጆይ ሴንተር ነው ለመገንባት ያቀድነውና በዛ የኛም ቢሮ ይኖርበታል። ላይብረሪም አለው ኬጂም አለው ግን ደግሞ ዴይኬርም አለውና ያንን ለመገንባት ነው ፕላን ያደረግነው። ከዛ ከሴቶችና ህጻናት ጋር አንድ ላይ በመሆን ይሄ ቦታ ተመቻችቶልናል። እስካለንበት ድረስ እኛ እንገለገልበታለን እንሰራበታለን። እኛ ደግሞ የምናበቃ ሆነ ለከተማው ሴቶችና ህጻናት አስረክበን የምንወጣ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ግቢ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች እነዚህን ያካትታሉ ባጭሩ። ቶታል ወጪው ወጪና ባጀቱን እንዴት አሰባችሁ? መስሪያው በዚህ ጀመራ ምን ያህል ጊዜ የሚጣጣው ምን ያህል ጊዜ ትጨርሳላችሁ? አሁን ላይ የያዝነው በጀት የ50 ሚሊዮን ብር ነው። ስራውን ቶሎ እንጀምራለን ምክንያቱም ብሩ እጃችን ላይ ነው ያለው። ቶሎ እንጀምራለን እና ባጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቀን ወደ ስራ እንገባለን ብለን እናስባለን።